ilaa yaa nama amma sagalee waamichaa kana dhaga'uudhaaf qophoofte baga gammadde ati dhugumatti nama carraa qabeessa haga dhumaatti sagalee waamichaa kana dhaggeeffadhuun dhaamsa keenya haalleluuyaa. Maal obboleessa koo maaltu ta'e yeroo ati sagalee waamichaa kana lallabduun dhagaye maalidha inni laata yoo fedha keetii natti himuu dandeessaa? Eeyyee sinitti hima dhaga'aa dhaggeeffadhaa kun oduu gammachiisaadha. Oduu gammachiisaa waldoota onlaayin charchii keessaa waldaan hundeen kee Yesuus haa ta'uufi waldaan furtuu waan hundumaa jira Yesuus nu faana kan jedhu tokkummaadhaan sagantaa kana qopheeffatanii akka as ba'an isinin dhageenye moo? Waa ani hin dhageenye turre egaa maarree hammuma hiriyoota kootti simiin ofii koos waayifaa koo yookaan daataa kiyya banadheen hirmaattota sagantichaan ta'a. Nutis hirmaattota sagantichaa ni taana. Leeberi jecha na deemuu dhiiseera bokkichi koo jiruu koo jiiseera na kiiseera balbala cufaa sitannaa saaka eenyutu dhufee jiruu koo laaka dhugaa waaqa beekamtu lixee nagaa koo faala lolutuu na faana jiru caala kottaala. Shalom, shalom, shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Tajaajiltootaaf tajaajilamtoota waldaa onlaayin charchii hundumaa waldoota onlaayin charchii keessaa waldaan furtuun waan hundumaa jira Yesuus nu faana jedhuufi waldaan hundeen kee Yesuus haa ta'u tokkummaadhaan sagantaa guddaa kana qopheeffatanii dhaloota kana gidduutti yoo argaman gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Baga gammaddan baga wajjinumaan gammanne haalleluuyaa. Yesuus Kiristoos har'as borus baruma baraan waaqayyoodha. Sittu na jaallate malee nammumtu iyyuu na yaadanne argeera akkati naaf taatu yoomiyyuu abbaan hanganne jaalala sirrattan argee kana dandama hin qoqqobne nama hundumaatiif kan himu abbaan akka keen argamne jibbitee minna jaallanaan baaste gatii koo sanarraa hojjattee jireenya kootiif waan ta'ee hin beekne waan haaraa. Jaalala keetu addaa jaalala kee jaalala keetu addaa jaalala kee jaalala keetu addaa jaalala kee jaalala keetu addaa jaalala kee. Egaa marri waldoonni kun lamaan tokkummaadhaan sagantaa guddaa kana qopheeffatanii tajaajiltoota waaqayyo kennaa isaanitti kenne faarfannaadhaan lallabaan raajummaadhaan barsiisaan dhaloota gorsuudhaan kennaawwan garaagaraatiin tajaajiluu danda'an gidduu isaanitti affeerratanii konfiraansii kana qopheeffatanii dhalootas irratti affeeruun isaanii kunoo gammachuu guddaa ta'ee itti mul'ateera. Marri isinis bakkuma garaagaraa teessanii amantaalee adda addaatiin utoo waliin qoodin biyyoota kanneen akka Dubaay, Kanaadaa, Ameerikaa, Joordaan, Itoophiyaa, Kuweetii fi keessaayyuu Oromiyaa bakkuma isinitti tole teessanii hirmaattota dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo ta'an dhaamsa keenyadha. Nandeema naapolaki nandeema naapu nandeema naapolaki nandeema naapu nandeema naapolaki nandeema naapu nandeema naapolaki nandeema naapu 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 lakkee nandeema naapu. Egaa malkina qofaree waldoota kana lamaan keessatti hojiiwwan aangoo gurguddaan hojjetamaa akkuma ture amma immoo kunoo tokkummaadhaan jaalala waliif qaban argisiisuudhaaf
dhaloota kabiraatiifis barsiisa ni ta'a jechuudhaan dhugaa dubbii sagalee waaqayyo tokko taane ni hirmaanna dhalootas ni hirmaachifna jechuudhaan kunoo konfiraansii afuuraa guddaa kana qabatanii dhaloota kana gidduutti yoo argaman gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Baga gammaddan baga wajjinumaan gammadne guyyoota kanatti wangeelli mootummaa waaqayyoo humnaan ni lallabama. Faarfannaan ulfina waaqayyoo mul'isus ni faarfatama. Sagalee raajiitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaa fi walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo ni lallabama. Afuurri hamaan qilleensa kana keessa balali'u dachee kanarras kan munyuuqu dhokatee dhalootas kan lulu sagantaa kana sababeeffachuudhaan harki waaqayyoo ni rukuta. Dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Biyya keenyaafis ni kadhatama. Harka waaqayyoo inni humna guddaa qabu ol ka'ee ni mul'ata jedhanii amanuudhaan sagantaa guddaa kana qabatanii gidduu keenyatti argamu isaaniif gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Haalleluuyaa. Angati liiga keeti angati liiga keeti angati liiga keeti angati liiga angati liiga keeti angati liiga angati liiga keeti angati dabka keeti ngatamu 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 gatamen gatamu atin arrajirta gatamen gatamu atin arrajirta rawaden gatamu atin arrajirta rawaden gatamu atin arrajirta Yesus atin hojjenjirta Yesus. Egaa marri guyyoota kanatti tajaajiltoonni biyya keessaa biyya alaa jiran kanneen dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argaman kan waaqayyo biyya keenyaaf biyya alaatiif dibee kaase faarfataa Ifeera, hojjetaa wangeelaa Girma, raajii Biraan, paaster Diroo, raajii Baqqalaa, raajii Balaachoo, hojjetaa wangeelaa Maatiyoos, hojjetaa wangeelaa Abdii, faarfataa Taayii, raajii Daannoo, gaggeesstuu waldaa Warqii, gaggeesstuu waldaa Qiddist, gaggeesstuu waldaa Alamii, faarfattuu Masarat, gaggeesstuu waldaa Siifan, gaggeesstuu waldaa Shittu, obboleettii keenya nama waaqayyoo xajjitu, faarfattuu Masii, gaggeesstuu waldaa Alamitu, obboleettii keenya nama waaqayyoo Gannat, gaggeesstuu waldaa Masarat, gaggeesstuu waldaa Dammi, gaggeesstuu waldaa Gaaddisa, obboleettii keenya nama waaqayyoo Tulash, ammasitti dabaluudhaan obboleettii keenya nama waaqayyoo Tulash, obboleettii keenya nama waaqayyoo Lattuu fi gaggeesstuu waldaa Warqii, gaggeesstuu waldaa Faayituu, obboleettii keenya nama waaqayyoo Obsi, obboleettii keenya nama waaqayyoo Alamituu fi gaggeesstuu waldaa Aleedha. Manni daawwitii guddachaa deeme kaleessarra jabaacha. Kansaa ol diinni nama dibata ni deeme gadhannacha. Ati garaa nama jaallannaani karaa situ mijeessa. Dirree ulfinaa ati naaf ilaalte eenyuun na dhowwachiisa. Sitoona dura deema cabsee sibiila diimaa filaddeema. Egaa marri guyyaa sagantaa keenya gaafa guyyaa 20/5/2023 waan ta'eef egaa toorri bilbilaa keenya duwwaa 943 yookaan duwwaa 924 duwwaa 3 32
81 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii egaa marree obboleessi kee yookaan obboleettiin kee dhufanii hirmaatota dhugaa dubbii sagalee waaqayyo akka ta'aniif dhalootaaf sheer godhi jechuun dhaamsa keenyadha. Uffadheen uffata adii maannaa dhokatan soorata xumureen kan biiftuu gadii rabbi harka gonfoo fudhata. Innani gaddu masiinkoo Yesuus harka ulfaataan dhufa jabaadheen adeeman dhaafuu egereen kiyyaa ifaa.